Kadhannaa ulfinni Hallelujah. Hallelujah. Kadhannaa ulfinni oguba sitti merka keenya balfanne waaqa uumaa uumama hundaa waaqa uumaa uumama hundaa waaqa uumama hundaa waaqa waaqa uumama hundaa Kadhannaa ulfinni oguba sitinira Baba shika banamas. Namun dengar kesagara guftan takaso. Harka kesan gara waaqayyotti kaasa. Horra bashika banamas. Evere de boshika banamas ya. Hallelujah. Kadhannaa ulfinni oguba sitinira Rabashika banamas kabanamura oguba sitinira abdiko ganama abdiko isanuma sirratani bikle bin fedwati male hichuko ganama abdiko isanuma sirratani bikle Satina folte baso Indandau satina folte baso Indandau satina folte baso Narrabayata ulmanke Narrabayata ulmanke Narrabayata ulmanke Narrabayata ulmanke Narrabayata ulmanke Narrabayata ulmanke Indandau satina folte baso harka keenya balfanne Indandau satina folte baso Indandau satina folte baso ela barra boshega Indandau satina folte baso Narrabayata ulmanke Narrabayata ulmanke Narrabayata ulmanke Narrabayata ulmanke Narrabayata
ሽልማት ዝናዬ አገልግሎቴ ላይ ዝናዬ ክብር ያሳየኸኝ ዝናዬ የማዕረጌ ልብሴ ዝናዬ የክብር ሽልማት ዝናዬ 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 ወዳጄ ኢየሱስ harka keessan ol kaasaa gara gooftaatti harka keessan ol qabaa Lift up your hand. harka keessan ol kaasaa Lift up your hand. ቫላሲካቲካ ባራቦሽ ናባባባባባባባሲካ ባናሞስያ ወዳጃችን ኢየሱስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ Jesus, the Son of God. ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ Jesus, the Son of God. ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ Jesus, the Son of living God. ኢየሱስ እልመዋቃ Jesus, the Son of God. ስጃለና We love you. ስጃለና We love you. መቃኬ ከበጅና We love you. We respect your መቃኬ name. ኤብፍና We bless your name. ገለኒ ፍልፍኒ ጉድኒ አንጎን ሲባተው ረከፈለ በደነ መስያ harka keessan ol qaba maqaama Yesuus Kiristoosin ba'asin fuutanii dhuftan kamiin isinirraa lafaan dhaheera I remove the Lord that you come with. isinirraa lafaan dhaheera I removed it. humna dhiiga Yesuusin wanta isin fiddanii dhuftan kamiin isinirraa galagalcheeraane I removed it by the blood of Jesus. maqaa caalu maqaa dhiiga hoolichaa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ammayyuu ulfinni Waaqayyoo haa mul'atu isinirratti Let the glory of God manifested upon your life. amma harka Waaqayyoon barbaada I need the hand of God. amma ulfina Waaqayyoon barbaada We need the glory of God. amma arkama Waaqayyoon barbaada The presence of God. maqaama Yesuusin harki kee haa dhufu abbaa Your hand let's come. hidhaa dhalootaa kan hiikusi That set hidhaa sabaa kan hiikusi the bandage of nuun the sabi kee gara keetti iyyaatira We call you. sagalee keenya akkatti dhageessu beenna We know that you heard us. lafa fagoorra dhaabbannee gara keetti iyyaatira We are shouting to you. lafa namni nuun argine dhaabbannee gara keetti iyyaatira We are shouting to you. maqaama Yesuusin ulfinni kee nuuf haa mul'atu Let your glory manifest. Ravagasaka prasika valia nama amane tokko harki Waaqayyoo hin mul'ata ganama kana The hand of God will La be parasia. manifested. ላመኔሶ For ላመኔሶ የእግዚአብሔር እጅ ይገለጥለታል the hand of God will manifest. ሪካሲያ ለharki Waaqayyoo hin mul'ata ፈንጀደኔ The hand of God will be manifested. ሸካ ፕራሲካ ቫናማሲያ ክሬሲከ ቬነመመስያ ጃለለከ በርባና We need your love. ጃለለከ በርባና Your love. ስጃለና መጀዳሜ ጃለዳ ጎፍታ ከነ ኤብሳ Bless the Lord. መቃኬ ውልፌስና Glorify your name. መቃኬ ውልፌስና We glorify your name. ረከቨነመስያ Thank you, Holy Spirit. We glorify your glory name, Jesus. We glorify for your presence. We love you. We love you, our Father. Rasikati kavana masika vara bababashia. Amma yero kana jalqabe wanjoon saba kana irra jiru hagalagalu. Let the yoke will be removed. Right Maqama now. Yesuusin ani cabseera. I break it. Sabike bo'a dhufe bo'a kan ningalle ani mucaan keessin waama. I call you. Ani suwaama. I call you, Father. Wanti haaraan haa ta'u. Let something new happen. Ulfinni kee haa mul'atu. Your glory manifest. Ulfina nama kamii miti ulfinni abbaa kee abbummaa kee inni jaallatamaan gidduu keenyatti hojii aangoo haa hojjetu. Your glory that can do mighty things, let manifest it be between us. Toora harka keessan olitti rukutaa.
sagalee waaqayyoo walii wajjiniin dhageenya. Today we will hear the word of God. Ganama kana mata duree amantiif kadhannaa kan jedhu wajjiniin ilaalla. The title of today is Faith and Prayer. Amantiif kadhannaa kan jedhu walii wajjin ilaalla. Faith and Prayer. Warri kitaaba qulqulluu qabdan baafadhaa. Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 22 kaasee akkas jedha. Mark chapter 11 verse 22. Nan dubbisa. Yesuus immoo deebisee Waaqayyotti amantii qabaadhaa. Dhuguman isiniin jedha. Namni garaa isaatti utuu hin amanin himmamin gaara kanaan ol kaafami galaanatti darbatami jedhee waan inni jedhus akka ta'uuf yoo amane inni ta'aaf. Kanaaf isinittan himaa waan kadhattan waan gaafattanis hundumaa akka waan fudhattanitti lakkaa'a. Amanaa isiniif ta'uufis jira jedhe. Amen. Jesus answered, have faith in God. The truth is, you can say to this mountain, go mountain, fall into the sea. And if you have no doubts in your mind and believe that what you say will happen, then God will do it for you. So I tell you to ask for what you want in prayer, and if you believe that you have received those things, then they will be yours. Diddamishan akkasudha. Kadhachuudhaaf yommuu dhaabbattan abbaan keessan inni waaqa irraa yakka keessan akka isiniif dhiisutti namni tokko waa isinitti yakkee yaada keessanii miidheera yoo ta'e dhiisaafi jedha. When you are praying and you remember that you are angry with another person about something, forgive that person, forgive them, so that your Father in heaven will also forgive your sins. Iddoo kanatti In this place, waan lama walii wajjiniin argina. we will see two things together. Innis waa'ee kadhannaaf waa'ee amantiiti. About faith and prayer. Sila ጸሎትና ስለ እምነት ነው. About faith and prayer. እምነት ማለት Faith means, አመንቲ ጀቹኒ faith means waan hin jirre something not exist jira jedhanii lakkaa'uun akka ta'e isinitti himeera. and receiving as it is exist. Jarri kun lamaan yeroo kamiin afaan koo keessaan dhabamanii. We say that these two things are always I Yesuus say. Kiristoosi Jesus Christ, gocha kana lamaani these two things wal duukaa cimsee kan inni dubbate Maarqos boqonnaa 11 irratti. and strongly expressed on Mark chapter Waa'ee 11 kadhannaaf waa'ee amantii dubbata. about faith and prayer. Amantiini Faith, yeroo kadhannu when we pray, akkamittiin akka kadhannu akkamittiin yeroo kadhannu akkamittiin akka kadhannu how to pray when we pray, yeroo amannu akkamittiin akka amannu how to believe when we believe. nu barsiisa. Teach us. Argitaniittu yoo ta'e If you have seen lakkoofsa 12 kaasee in chapter and verse 12, Yesuusi Jesus muka harbuu tokko abaaree gogsuusaa argina. a curse about that trees. Yesuusi Jesus, bartoota isaa wajjin utuu daandii irra deemu while he was walking on the road, muka harbuu tokko arge. have seen a tree, Muka harbuu kana argee ijarraa nyaachuudhaaf itti gore. went to receive a fruit on that trees. Akka achi ga'een muki harbuu kun ija hin qabu. This tree has no fruits Sababni isaa because harbuun ija dhabee miti. this tree doesn't have fruit. Yeroon isaa yerootti harbuun ija naqatu hin turre. But the time is not at that time. Ija maaliif irraa dhabe yoo jettani Why Jesus not get fruit on that? yeroo malee dhaqe Yesuus. Jesus went to there without the time. Maaliif yeroo malee dhaqe isinitti fakkaata? Why Jesus go to there Amantii barsiisuudhaaf dhaqe. to teach faith? Nyaachuu dhaqe utuu hin taane He didn't want to there to eat. akkamittiin amantiin argamu akka danda'u barsiisuudhaaf dhaqe. To teach how to get faith. Namni dubbatee akkamittiin raawwachuu akka danda'u argisiisuudhaaf dhaqe. How what we speak can be happened. In arge Then look, ijarraa dhabe he couldn't get fruit. in abaare Cast it. gogi ammaa kaasittiin jedheen. Let you dry from now. Ganama gaafa deebi'anii Early in the morning, harbuun gogee jira.
the tree was dried. fiiganii gara isaa dhaqanii And they ran to Jesus. arbuuti kaleessa arrabsite ijaan manni balli gogee irra harca'eera arbuun sunis gogeera jedhe. The tree that you have cursed yesterday, it was dried. Isinitti Totally. meera. I have told you that. Yesuusi Jesus gara harbuu kanaa kan inni dhaqe went to these trees. yeroo iji harbuu ga'u miti. It's not on that time. Bartoota waan ittiin barsiisu dhabee He want to teach them. namni amanu A person who believes waa gochuu akka danda'u. and they can do something. Namni amanu The one who believes uumama irratti jijjiirama fiduu akka danda'u. can bring change on the creature. Namni amanu The person who believes dhiibbaa fiduu akka danda'u. can put influence. Kanaaf Therefore, arbuu sana arrabsee darbe. he cursed that tree. Yesus bartoota karaa garaa garaa barsiiseera. Jesus have taught his disciples in different ways. Karaa garaa garaa barsiiseera. Have taught in different ways. Karaa kana amantiin isaanii guddatinna laataa jedhee dhaqee barsiise. They may develop their faith in these examples. May Akkasin amantaniifan kana godhaa jedhe Yesus. I do this for your faith. Akka amantiin keessan guddatuufan kana godhee jedhe. To grow your faith, I do this. Amantiin keessan akka guddatu yoo barbaaddan If you want to grow your faith, haala irraa yaada kaasutu sinirra jiraata. get off on the situation in your eyes. Namarraa ija kaasuu sinirra jiraata. Don't fix your eyes on the people. Yesuusi Jesus. akka tasaa harbuutti gore. And they turned it suddenly to the trees. Hin arrabse. And they cursed. Arbuun sunis hin goge. It's dried, as he said. Wanni kun fakkeenya. This is example. Yesuusi Jesus. kanaaf Therefore, yoo amantan jedhe if you believe, amantii yoo qabaattan jedhe if you have faith, kana caalaa gochuu dandeessu jedhe. you can do more than this. Yoo amantan jedhe If you believe, waanan godhe kana caalaa jedhe you can do more than gochuu I did. dandeessu jedhe. You can do. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti yoo dubbistan lakkoobsa 12 On John chapter 14, verse 12, wantan hamma hojjedhe kana caalaa hojjechuu dandeessu jedhe. you can do more than I did if you believe. Yoo He said. amantan isiniif danda'ama jedhe. It is possible if you believe. Yoo amantan hin danda'ama jedhe. It's possible if you believe. Nama cina keessan dura harkaan qaba yoo amante hin danda'ama jedha. The person next to you, if you believe, it's possible. Harka walii keessanii qabaati. Hold your hand. The person Yoo next to your hand. yoo amante kana caalaa siif danda'ama jedha. If you believe, it is possible more than this. Waan lama dubbatan danatti. Two things Jesus said. Kadhannaa Pray, isiniif kennama. you will receive. Rukutaa And knock, isiniif banama. it will be opened. Barbaada Look, hin argattu. you will get it. Hin argattu. You will get it. Namoonni baay'een Many people, hin barbaadu. they search Rukutan and they knock. Hin Do not kadhatu. knock. They pray, hin barbaadan. they do not search. Kana sadan gochuutu sirra jiraata. You have to do these three things. Kana gochuudhaaf immoo amantii qabaachuu sirra jiraata. To do so, you have to have faith. Amantiin isinitti maa jiru kun What I'm saying to you, amantii isa ija namaan argamu miti. the faith that not visible. Isa kana miti. It's not that. Supernatural faithiin isiniin jechaa jira. I'm saying about the supernatural faith. Amantii hundumaa gararraan isiniin jechaa jira. The supernatural faith. Harka keessan ol qabaa ergaan isinii qaba. Lift your hand. I have Kanama kana message. yoo hin amantu ta'e wanta takkaa yaaddanii hin beekne fuutanii baatu. You will receive something is unusual if you Eewu believe. namni amanu na duukaa. Who believe today? Maqaama Yesuusiin anammaa jateera isinii ta'eera. I command it. It is done. In Jesus' name. Yesuusi Jesus haala ni ilaalle. not depend on situation. Karaa deemaa jira. He's walking on the Karaa way. irra ba'aa jira. He's walking on the way. Arbuu sana hin arge. He looked at the trees. Akka tasaa arge. Unfortunately, Arbuu sana arrabsee darbe. he cursed. Bartoonni The disciples ganama dhufanii early in the morning. waaw Yesuus jedhaniin Oh, Jesus. kunoo arbuu arrabsite hin gogee jedhan. The trees that you have cursed, it was dried as you said. Yoo amantan kana gochuu dandeessu jedhe. Jesus' response, if you believe you can do this. Amantii sin barsiisuudhaafan kana godhee jedhe. I did this to teach you about faith. Kana irratti Yesuusii jedha. On this, Jesus, Amantii yoo qabaattanii if you have faith, amantii yoo qabaattanii if you have faith, namni garaa isaatti utuu hin amanin without someone without believing, gaara kanaan ol kaafami jechuu hin danda'u jedha. he cannot say move this mountain. Roomaa boqonnaa 10 lakkoobsa 10 yoo dubbistanii Romans chapter 10 verse 10. namni qajeelaa ta'uu kan danda'u
amaneetii jedhe. To be righteousness by believing. Fayyuu kan danda'u garuu afaaniin dubbateetii jedhe. But to be saved is by speaking in your mouth. Kan mana kanatti kun dirqama. This is must in Namni this church. amanuutu irra jiraata. You must believe. Erga amane dubbachuutu irra jiraata. And you have to speak what you believe. Fayyinni Salvation. qajeelaa ta'uuni To be righteousness amantiidhaan. by belief. Qajeelinni amantiidhaan. By faith. Fayyinni garuu dubbachuudhaani. Salvation by speaking. Yoo amante. If you believe. Garaa keetti yoo amante. If you believe in your heart. Qajeelaa ta'uu dandeessa. You will be righteous. Yoo dubbatte. If you speak. Fayyuu dandeessa. You will be saved. Kanaaf garaatti utuu namanin. Without believing in your heart. Gaara kana ol kaasuu hin dandeessu jedhe You Yesuus. cannot move the mountain. Gaara inni jedhu gaara isa dhaqamee tulluu ari'uu miti bara. The mountain on this is not ordinary natural mountain. Maaltu jireenya kee dura gaara ta'ee dhaabbachaa jira? What is standing ahead of you as a mountain? Ergaan isinii qaba. I have a message for you. Ganama kana This morning, gaara ta'ee what a mountain umurii kee dura kan taa'e. that stand ahead of you, Bara kee dura kan taa'e. that stand on your head, Jireenya kee dura kan taa'e. that stand ahead of your life. Humna amantichaatiin maqaa Yesuusin isin dura dhiibee jigseeraane. By the power of faith, I pushed and it push it down. Dhugaan isiniin jechaa jiraane. I say truly, Namoonni baay'een ganama kana many people this morning, gaara ilaalaa dhufan sana the mountain that they come with jigee argu. will fall down. Gaarichi hin jigaa irra baataati. The mountain will be fall and you will step on it. Ija jabaadheen dubbadhaa gaara isa si dura dhaabbate sanatti. I say courageously. Amaneen dubbadhaa gaara isa sitti ta'e sanatti. I say Maqaama Yesuusin si duraa galagaleera. in Jesus' name it is removed. Amantiin Faith gowwummaa miti. is not foolishness. እምነት ሞኝነት አይደለም። It's not foolishness. ብዙ ሰዎች እንዲህ ይላሉ። Many people think like that. እምነት ማለት ሞኝነት ነው ይላሉ። Consider as a foolishness. እምነት ማለት ሞኝነት አይደለም። It doesn't mean that it's foolishness. ደፋር መሆን ነው። It is a confidence. ደፋር ከሆንክ ዛሬ To be, if you are በክርስቶስ confidence in Christ, ክርስቶስን ጀጀቤሰ ዮታቴ if you have Christ in, ወንቲች ሲራኪሱ ሲዱራ ገለገላ if you have confidence in Christ, the mountain will be removed. namoonni baay'een akkas Many people say, amantiin gowwummaadha gowwummaa namanidha. faith is foolishness. I received it like that. They say, amantiin gowwummaa miti. faith is not foolishness. jajjabeessa ta'uudha. It is having confidence. Leenca ta'uudha. To be a lion like lion. Wanta si yaaddessaa jiru irratti ati leenca ta'i. Be courageous. What makes you worry? Nama cina keessan jiran kan qaba harkan kenninedha. A person next to you, don't give up. Say, Harkan kenninaa jedha. say, do not give up. Rakkinaaf harkan kennin jedhe. Never give up for Dhiphinaaf harkan kennin problems. jedhe. Never give up. Dhukkubaaf harkan kennin jedhe. Never give up for disease. Ergaan sii qabaane. I have a message for you. Ati of hin gargaartu taanaan If you are not helping yourself, Waaqayyo nama of gargaaru gargaara. God help a Nama ba'uu person. barbaadu baasa Waaqayyo. God will lift Nama ol up. ka'uu barbaadu ol kaasa Waaqayyo. God will lift up. Ergaan sii qaba maqaa Yesuusiini. Lafa tamma teessee jirtu lafaa si kaaseera. Maqaa Yesuusiin lafaa si kaaseera. I lift up you in Jesus' name. Person next to you, do not scare. Sodaattee jennaan If you scare, sodaattee jennaan hin nyaatamta. you will miss it. Harka laatta. If you will give up, Ija jabeessa ta'uu sirra jiraata. be courageous. Yesuusitti amanuu sirra jiraata. You have to believe in Jesus. Yesuusitti amanuun ija jabina barbaachisa. It need to be courageous Kanaaf to namoonni be baay'een believe. Many people, gaafa rakkinni dhufu when they have a problem, baqatanii deemu. they run away. Gaafa waa argatanii When they get something, itti deebi'u. and they turn back. Kanaaf Therefore, Yesuusin amanuun believing Jesus means haalarra dhaabbatamu. not depend on situation. Haalli sin daangessu Yesuusin The amanuudha. situation not bound you. Warri haalarra dhaabbattee amantee ergaan sii qabaane. If you who depend on the situation, I have message for you. Warri rakkina ilaaltanii sodaattan ergaan isinii qabaane. For those of you fearing, Yesuus haala gararraadha. Jesus is beyond the situation. Yesuus haala gararraadha. Jesus is beyond the situation. Mee sagalee ol kaasaa ani hiikameera jedhaaka. Say, I am free. Makaprasivanamosia. Amen. Haalan ilaalina amanuudhaaf. Do not depend on situation. to Yoo believe. garaa keessanitti amantanidha Yesuus.
Jesus said, if you believe in your heart, gaara kanaan ol ka'i jechuu dandeessu. you can move the mountain. Ol kaasuu dandeessu. You can lift up the mountain. Buqqisuu dandeessu. You can rebuke it. Raasuu dandeessu. You can shake it. Tiksuu dandeessu. You can remove it. Galagalchuu dandeessu. You can throw it. Garuu amanuutu sinirra jiraata. But you have to believe. Maaltu si raasa? What shake you? Rakkinatti keessa jirtu. The situation that you are in Harkan with, kennin. Harkan kennin. do not give up. Harkan kennin. Do not give up. Harka kennitee naan hin kufta. If you give up, you will feel down. Hallelujah. Harkan kennina. Do not give up. Nama cidha keessan jiru harkaan qabaa harkan kennin jedha. Say, do not give up. Person next to you. Waaqayyo akka harka kennituuf si waamne jedha. God do not call you to be Hallelujah. defeated. Maal jedha isinitti fakkaata? Waan kadhattan, waan gaafattan sundumaa akka waan fudhattaniitti lakka'a. Amanaa isiniif ta'uufis jira jedha. What you pray and ask it, believe and you will receive it. Dhaggeeffadhaa. Waan kadhattan, What you pray, waan gaafattan what you ask, akka waan fudhattaniitti lakka'a. consider as you are received. Erga akkas jedhee booddee kadhadhaas After that, pray yookaan immoo amanaas and believe. waan gaafatte, What you ask, waan kadhatte what you pray, akka waan fudhatteetti lakkaa'i. consider that you have received Amanis. and believe it. Amantee jennaan If you believe it, baay'isawee jarri kun lachuun ol duukaa deemu. these two things are go with together. Namni hin kadhanne amanuu hin danda'u. A person not pray cannot believe. Amanuu yeroon isiniin jedhu When I say believe, gosa amantii sadan keessaa among three kind of faith, amantii isa sadaffaadha kanan isinitti maa jiru. I'm talking about the third one. Amanaa. Believe. Maal kadhatta Waaqayyoon? What you pray. Namoonni tokko tokko Some person dhaqanii jilbeenfatu. and they kneel down. Daqiiqaa lama kadhatu. They pray for 2 minutes Bilbila baa and they get phone call isaanii badu. and then they leave it. Kadhannaa kadhachuu seenta yoo taate If you want to pray, jireenya kee kana hidhuu sirra jiraata. be strenuous. Silkii kee amma kadhannaa fixutti silkii kee afaan ishee cufi. Switch off your phone. Silkii kee cufi afaan ishee. Switch off your phone. Diinni dhala namaa yookaan diinni kiristiyaanaa inni guddaan amma bilbila irra jira. And the satanic using phone and highly nowadays. Social media And social media. bilbiloonniif kan kana fakkaatanii This kind of things diina kadhannaati. are attacking our prayer life. Hin fayyadan jechaan jiru hin fayyadu. They are useful, but Akkuma si fayyadan they has advantage side effect qabu. and disadvantage. Gaafa kadhannaa seentu Whenever you plan to pray, afaan kee duwwaa hidhachuu duwwaa utuu hin taane do not switch off your mouse only. afaan bilbila kee illee hidhi. Switch off your phone Daataa isheerraa balleessi. and make all off the data. Yoo dadhabde immoo simii ishee keessaa baasi kaa'i. Or get off the SIM card. Addunyaan kun amma This world nowadays, addunyaatti kiristiyaanni faarinnatiitti ilaalameedha. the Christian life is considered as a backward. Addunyaa kiristiyaanonni akka faaraatti ilaalamanidha. And considering Christians as a backward, Akka gowwaa jechuu kiyya. like foolish. Garuu But beektonni beektota caalan amma kiristiyaanota. a Christian is have a wisdom than others. Dachee kanaaf furmaanni warra kiristiyaana duwwaadha. And they are only the solution for this world. Kanaaf namoonni baay'een gaafa dhaqanii jilbeenfatan And many people, when they kneel down to pray, hin jilbeenfatu. they kneel down Silkee isaanii isa bukkee kaa'anii akka isheen jilbeenfattu godhu. and they put near to them their phone. Daqiiqaa tokko duluunfatee kadhatee And they prayed for 1 minute daqiiqaa tokko booddee akkasidha. and then turn to their phone. Daqiiqaa lama kadhatee They prayed 2 minutes daqiiqaa lama immoo silkii akkasidha. and they look at the phones 2 minutes for about 2 minutes again. Guddachuu barbaaddaa? Do you want to be grow? Kadhadhaa. Pray. Gaafa kadhattanii When you pray, afaan keessan hidhadhaa.
And the switch of your mouth, your Afaan mouth, hidhadhaa jechuun luqoda warra booranaati. Afaan hidhadhaa jechuun tsoomaa kadhadhaa jechuudha. which means get fast. Tsoomaa kadhadhaa. Get fast and pray. Gaafa tsoomtan minaan duwwaan tsoominaa. When you get fast, not only food, Social media illee tsoomaa. and get fast and the social medias. Kanan ta'u yoo ta'e If not like this, ofumaa rakkatta. and it just try get tired Gooftaa lama geggeessaa jirta jechuudha. and controlled by two masters Gooftaa lama jala gugguufaa jirta jechuudha. and working under two masters. Har'aa kaasee ergaan isinii qaba. I have a message from Yesuus today. gooftummaa fudhateera sirratti. Jesus took his greatness upon you. Gaafa kadhattanii When you pray, silkii keessan dhiisaa. leave out your phone number. Kadhachuu barbaaddu Do you want to pray? amanaa. Believe. Amanuu barbaaddu Do you want to believe? kadhadhaa. Pray. Jara kan walirraa addan baaftan. They are not surprised. Fayyuu barbaadda. Separate. Amani. Fayyuu Believe. barbaadda. Kadhadhu. Do you want to be saved? Pray. Gooftaani God, waan kadhattan what you pray, akka waan fudhattanitti lakkaa'a. consider as you received. Waan by the way qaxitaa dhaxxanii Ibraayisxii isaa yoo dubbiftanii kadhadhaa hin jedhu. The translation of in Hebrew doesn't say. It says ask Dirqamsiisaa jedha. and force it. Say Kadhadhaa jedha afaan Oromoonsaa. in a more translation says pray. Kadhadhaa inni jedhu hiikkaa sirrii miti. It's not exact translation. Kiristiyaanni hin kadhatame hin gaafata malee. The Christian not pray, Kana jedhu. rather ask. Ilmi abbaa hin kadhatu hin gaafata malee. The son not pray to his father, rather ask him. Isin Waaqayyo abbaadha malee isiniif garbicha min isin Waaqayyoof. God is our father, not we are the slave for God. Waaqayyo isiniif abbaadha. God is father for Isin us. ilma. You are a son. Isin intala. You are a children Isin of God. mucaadha Waaqayyoof. You are a children of God. Garbicha miti ati. You are not a slave. Gaafattee fudhachuu dandeessa. You ask Harka and keessan receive. ol qabaa ergaan isinii qaba. Hamma har'aatti gaafattee bira ga'uu kan dadhabde. What you have not received yet, Maqaama Yesuusin amma harka keessan seeneera. in Jesus' name you received. Amma hin amantuu na duukaa. Do you believe now? Dhugaan siin jedhe hin amantaa na duukaa. Do you believe now? Asii baatee When you go out, maqaama Yesuusin in Jesus' name. waggaa guutuu ta'uu danda'a. It might be throughout the Umurii year. guutuu ta'uu danda'a. Throughout the year. Waan gaafattee dhabde sana. What you have asked, Waan not kadhattee received. dhabde sana. What you pray, Hin not amantaa. received. You believe. Har'a amantii sitti guutaa. You receive Maqaama Yesuus Kiristoosin power humna of amantii. faith. Humna ittiin amantii fudhatanii. The Waaqarraa isiniif kenneera. I give you from Iyya heaven. fudhadheera jedhaaka. Say, I received. Hallelujah. Praise the Maqaama Lord. Yesuusin ho'aa fudhadhaa deema. Receive in Jesus' name. Humna amantii fudhadhaa deema. Receive the power of faith. የእምነት ኃይል በጌታ በኢየሱስም ተቀበሉ። Receive the power of faith humna in amantii Jesus' sana name. fudhadhaa deema. Receive the power of faith in Jesus' name. Nama dedication dura kan qaba raasa humna amantii fudhadhu jedha. Person next to you, receive the power of faith. Jedha ittima. Wayne amantii jechuun waan salphaa miti. Faith is not something easy. Amantiin waan salphaa miti. Faith is not easy thing. እምነት ቀላል ነገር አይደለም። It's not something as easy. warri amanan Those who believe, uleedhaan rukutanii galaana iraniiru. they are divided the ocean. warri amanan Those believed, biiftuu kana ajajanii dhaabaniiru. and they commanded the sun. warri amanan Those believed, loltuu kumaatama qophaa dachaasaniiru. they are fighting a number of soldiers. warri amanan Those believed, ibidda bishaan godhanii keessa darbaniiru. and they passed through the fire. warri amanan Those believed, bineensa nama nyaatu leenca akka hoolaatti gidduu bulaniiru. and they have slept with dangerous animals. hiikkaa biraan qabu kun It does have another meaning. leenca akka hoolaatti gidduu buluun hiikkaa biraan qabu. And they stay with lion. hiikkaan isaa hiikkaa amantiiti. The definition is about the definition of Yaaqoob takkasedha. Jacob says. Yaaqoob akkasedha. James says Eliyaasedha. Elijah, nama akka keenya har'aa kana ture jedha. he is like us,
person. nama akka keenya irraa kana ture jedhe He is a man like us. atis gochuu dandeessa And you can do as har'a well. honni amantii si keessa kaa'eraane I give you the power of faith today. sittan himaane Let me tell you, namoonni baay'een many people, waldaa dhufu malee they go church, amantiitti dhukkubarraa fayyan hin qaban they have no faith to be saved. dhukkuba fudhatanii dhufu malee They come with amantiitti dhukkubarraa fayyan hin qaban they have no faith to be healed. maqaama yesuusin humna amantii sin keessa kaa'era Jesus' name, I give you power of faith. ho'a amantii fudhadhaa deema Receive the power of ho'a faith. humna amantii fudhadhaa deema Receive the power of faith. humna kadhannaa ho'a fudhadhaa galaa Receive the power of faith. hin kadhattu taanaan If you are not pray, darbuu hin dandeessu you cannot pass. kadhachuu sirra jiraata You have to pray. ispeeshaalii barri kun bara dhumaati This is the final days. ዘመኑ የመጨረሻ ዘመን ነው This is the end days. ጊዜው የሮንሳ yerootti bokkaan afuuraa inni dhumaa dhangala'u ga'eera This time is the time of the last rain is going to rain. yerootti revolutionii guddaan ga'u ga'eera The time of great revival is approached. warraaqsi afuuraa inni guddaan yerootti jalqabu ga'eera This is the time, the greatest revival. yeroonsaa yerootti to rafan start. miti wadaaje It's a time. This time is not, yeroonsaa yeroo hirribaa miti not a time of sleep. nama cina keessan dura harkaan qaba yeroonsaa yerootti rafan miti jedha Tell a person next to you, this jedha time is not ittima yeroonsaa yeroo hirribaa miti time of sleep. hirrafin jedhaani Do not sleep. እንዳተኛ ወዳጄ Do not get ጊዜው sleep. የእንቅልፍ ጊዜ አይደለም It's not the time to ጊዜው sleep. የመኝታ ጊዜ አይደለም It's a time. No, it's not the ጊዜው sleep of- ደርሷል The time is up. የሮን አመገየራ The time is up. ለመጫነ ጭነ keessan dura harkaan qaba yeroon amma ga'eera jedha Say a person next to you, time is up. okay yeroon amma ga'eera isiniin jedhe yookaan isiniin jette ati akka maal hojjechaa jirtadha And what are you doing? Time is up. rafaa jirtu Are you sleeping? rafaa jirtu Are you sleeping? dammaqxaniittu Are you awake? mootummaan lama ariifachaa jira amma And two things are rushing. mootummaan waaqayyoo ariifachaa jira The kingdom of God is running fast. mootummaan du'aa seexanni ariifachaa jira And the darkness of king is also working fast. hundumtiyyuu miseensa kolleekti godhachaa jira And both of them are collecting the members. ati loltuu kiristoosiiti You are the soldier of Christ. ati amma yerootitti ati maal jedhama namni namaa fi dhaqee waa hojjetu daboodha daboo waaqayyo loltuu amma siin waaqayyo loltuu godhee si kaaseera God arise you as a soldier. yesuus akkaseedha Jesus says. wanti makaramu baay'eedha What is collected is money. namni makaru garuu xiqqoodha jedha But the servants are amma few. makariin baay'eedha What are collected is much. namni makaru hin jiru There is no person who are makariin collected. makarii sooshaal miidiyaa ta'eera And many people are tithed on social namoonni baay'een media. afaaniin haasa'u malee yeroo isaan ba'an itti lallaban hafeera And many people are not preaching the gospel of Jesus Christ. ta'uu sirra jiraata You siin have to rise up. ta'uu sirra jiraata You siin have to rise up. waaqayyo akkasiin jedheera God says to you, hin rafin siin jedheera do not sleep. ንቃ ይልሃል እግዚአብሔር Wake up. ተነስ ይልሃል እግዚአብሔር Rise up. ጊዜው አሁን ነው ብለዋል እግዚአብሔር This is a time. waaqayyo yeroon amma siin jedheera God says this is harka a time keessan to ol be qaba rise up. harka keessan ol qaba maqaama yesuusiin ifa haaraa sin irratti baaseera Jesus' name, new light is upon you. waaw an ulfina waaqayyo argaan jira I'm looking the glory of God, harka waaqayyo argaan jira the hand of God. sochiin waaqayyo jalqabeera gubaa'ee The kana keessa movement of God is started. ulfinni waaqayyo jalqabeera The glory of God has started. lekas argaan jiran harki waaqayyo yeroo socho'u argaan I jira am watching the mighty hand of God. እግዚአብሔር ክብር ሲንቀሳቀስ እያየው ነው While the mighty hand of God is moving, በስራውን ጀምሯል God started His work. waaqayyo hojii isaa jalqabeera God started His work. warra dhukkubsatan akkamuu jalqabeera And there's a warra disease naafatan started to diriirsuu be jalqabeera healed. warra jaaman banuu jalqabeera Open. warra duudan banuu jalqabeera The- ergaan sii qaba maqaa yesuus I've been suffering with this lafa problem. lafa amma teessee jirtu lafaa kaataate You will be raised up. Jesus' name. dhugaanis niin jedha hin hiikamaa jiru yaw ayeesi anamma argaan jira I'm watching now. ay argaan jira I'm watching now. argaan jira I'm watching now. warri duudan utuun biran ga'in banamaa jiru And warri jaaman utuun biran ga'in banamaa jiru land is open. warri naafatan qajeelaa jiru The lamp is warri qaama isaanii hojjenne hojjetaa jiru And ulfinni rising up. waaqayyoo sochii jalqabeera The glory of our maqaa God yesuusin is isin started. irratti ta'u In Jesus' name. there is the power
Humni tokko jira. There is mighty. Nama cina keessan dura harka keessan qaba raasa. Humni tokko si dhufeera jedha. There is a mighty is coming to you. Anamma ajajan sirratti baasa. I command now Akka nama waaqayyootti nan ajaja. as a man of God Waggaa dheeraa kan sirratti that hojjete. hold you for many years. Dhukkubi bara dheeraa sirratti hojjete. This is that made up of Maqaa Yesuusiin miilla kee jala ta'eera. Jesus' name under your foot. Hojiin keenya inni guddaan isa kana lallabuudha. This is our job. Kiristoos lallabuudha. This is our job to preach Christ. Lallabi giddu galeessi lallaba keenyaa Kiristoosidha. The center of our preach is Christ. Kiristoosidha dhaloota hiika. Jesus is set free the generation. Kiristoos wanjoo cabsa. Jesus breaks the Kiristoos nagaa bondage. kenna. Jesus give a Wow. peace. Anargaan maal anargabeetu muka sabi namitti nam'ee dhiibee jiksuu dadhabe tokko nargaa. I see a tree that many people are pushing, but they can't to move. They difficult to move. Muka kana harki guddaa tokko dhufe utuu dhiibee lafaan na'uun argaan. I see a great hand and push and remove it. Muka kana jala namoota baay'een nam'eeta. Under this tree, there are many people are. Muki kun jalli dukkana. Under this tree, there is a darkness. Dukkana kana jala namoonni waan tokko arguu hin danda'ani. And they can't see anything. The people are there. Itti huwwisee jira. And they are covered by the darkness. Dukkaneessee jira. Dark, get dark. Waaqayyo natti meera. God told me. Saba kanarra isa ture. What was upon these people? Humna du'aa. The power of this, Ergaa du'aa. the message of this. Waggaa dheeraa kan itti dukkaneesse. That's darkened Harki for korraa years. galagalcheera dhee waaqayyo. My hand is removed. Iyya narraa galagaleera jedhaaka. Say it's removed upon me. Narraa ka'eera jedhaaka. It's removed. Hallelujah. Praise the Lord. Akkasidha 25 irratti kadhachuuf yommuu dhaabbattan abbaan keessan inni waaqarraa yakka keessan akkasiniif dhiisutti namni tokko waa isatti yakkee yaada keessan miidheera yoo ta'e dhiisaafi jedhe. Dhiisaafi. Forgive a person that's Namni tokko isiniif yakkeera yoo ta'e. someone who gets you angry. Isatti qabamtanii jirtu yoo taatan. If you are stick on that, Dhiisaafi. forgive them Dhiisaafi. and forgive them Araara buusaa. and put Dhiifama mercy. godhaa. Get Namoonni baay'een. mercy. Namoonni baay'een. Many people, Namootaaf dhiifama gochuun beekan. they do not like to give forgiveness. Ati dhiiftu baay'isoo namni nama jibbu nama ajjeeseedha macaafni A qulqulluu. person who dislike people considered as a killer. Namni nama jibbitan yoo jiraattan If you prejudice on the person dhiisaafi and they forgive taraaramaa. and they put Akkasii baatanii naqa taraaramaa. and they forgive him, Araara godhaa. have mercy with them. Waaqayyo araara jaallata. God like mercy. Waaqayyo dhiifama jaallata. God like forgiveness. Nama cina keessan dura kan qabaati. The person next to you, Sin jaalladha jedhaa. say I love you. Hallelujah. Mee namni nama wajjin walitti bu'iinsa qabdan wayifan jedhee irraa Yesuus. Those who disappointed with someone Jedhaa. and raise your hand. Namni nama wajjin walitti buutanii jirtan. Jedhaa daddafaa. Rise Daddafaa. up your hand if Maqaa you Yesuus get. Kiristoos nama naati. Ol kaasaa kaa. Namni nama wajjin walitti buutanii jirtan. Ol kaa dhaabadhaa. Dhaabadhaa daddafaa tokko And lama they sadii. stand up. Dafa amma kanatu nama lolee jira. Warra gumaa tajaajilaa jirra. Ilaalaa waldaa guutuu. Those are get. Harka keessan ol qabaa. Dhaxxanii dhiifaman gootu. Isinitti meera. Dhiifama jechuuni. Forgiveness means. Dhiifama jechuuni. Forgiveness means. Dhiifama jechuun. Forgiveness means. Miidhamanii kan namaaf dhiisan jechuudha. And you hurted but give mercy. Malee miidhanii kan namaaf dhiisan jechuu miti. It does mean that attacking someone. Dhaqaa dhiifama gaafadhaa. And they ask forgiveness. Waaqayyo isiniif dhiiseera. And God give you Ta'a forgiveness. gooftaan isin haa eebbisu. Hallelujah. bless you. Harka walitti tumaa eebbisaa. Waaqayyo akkuma isinii dhiise. As God forgive you Isinis dhiisaa waliif. and forgive for each other. Yeroon isaa yeroo dhiifamaati. This is a time for forgiveness. Yeroon isaa yeroo taraara Waaqayyoo barbaannuudha. It's time for to seek the Yeroon mercy isaa of yeroo God. yaada Waaqayyoo barbaannuudha. It's a time to seek the. Nama cina keessan jiru kan qabaa olii isaan beennu tarii wal bira jiraachuu danda'u namni wal lolanii jiran sii dhiiseera waliin jedha. And I forgive you, say person next to you. Adeemsi keessan maal fakkaata?
what your lives looks like. Araara waaqayyoo barbaadaa jirtu. Are you looking for the mercy of God? Waaqayyo waaqa jaalalaati. God is the love of God. Isin jaallata. He loves you. Waaqayyo waan si jaallatuuf ilma tokkicha sii kenne. And that's why he give you his beloved son. Addunyaa waaqayyo addunyaa jaalalaati. And the word of God is the word of love. Kottaa wala jaallannuudha Yohaannis. John says, let us love each other. Jaalalli ija hojii afuuraati. Love is the fruit of spirit. Jaalalli ija hojii afuuraati. Love is the fruit of spirit. Kiristoosin hin jaallattu yoo taatan. If you love Christ, waaqayyoon jaallachuu qabdu. and Nama jaallachuu qabdu. you have to love your friend. Nama jaallachuu qabdu. And a love person. Kanaafi. Therefore, jaallachuutu sinirra jiraata. you have to love. Me Luqaas 11:18 naa dubbisme. Egaa seexanni seexana irratti yoo ka'e mootummaa isaa attamitti dhaabbachuu danda'a? Kana jechuun koos isin humna Bi'eelzebuliin hafuurota hamoota baasaa waan anaan jettaniif. So if Satan is fighting against himself, how will his kingdom survive? You said that I use the power of Satan to force out demons. Yesus kana maaliif dubbate sirriitti fakkaata? Why Jesus say this? Yesus hafuura hamaa baasnaan. And Jesus cast out the demons. Warri Fariisota. And the Pharisees. Jarri kuni. Those people. Warri Fariisota kuni. Those Pharisees. Yeroo hundumaa nutu jirra jedhu. And they exaggerate themselves. Nutu jira. They pride. Namichi kun nama boodana ka'eedha. He came recently. Numalee hangaf hin jirru. They pride themselves. Waan hundumaa beekna. We know all things. Seexana baasuu hin danda'u. He can't cast out the devil. Yoo seexana baase hafuuruma hamaadhaan baasa jedhee amana. If he is cast out the Satan, he is using the power of Satan. Akkasuma jedhee amana. They believe like that. Bara kanallee jira. And there is such a perception here. Seexana akka kanatti baasuun hin danda'amu. To cast out the demons qorichaan hojjeta. By something switchcraft. Jedhanii amanu. They believe that. Ngoyoomina. Don't get deceived. You cannot cast out Satan by the power. While Jesus cast out Satan, they say that he is cast out Satan by the power of demon. But Jesus said, it's not like that. If one government against the other can't survive like that, Satan cannot cast out the other Satan. It's impossible. It's impossible. Therefore, what I'm trying to say, the demon can be cast out by the power of prayer. Those not pray, they can't cast out Satan. And they can't cast out it. He will song with them. Because they are not praying. I have message. I have message. You will have this power from this today on. I have told you on the Acts chapter 10 verse 38. Father, Jesus of Nazareth anointed highly. And he traveled through the different country and worked good things. And set free the people have under the power of Satan. It's known. To be serious by the name of Jesus. To be cast out Satan. If you want to cast out Satan, pray.
pray. Kanaan bahuu danda'a It seetan. can be cast out. Ergaan isinii qabaane. I have message. Maqaama Yesuus Kiristoosiin. In Jesus' name, Humna guddaa isinirra kaa'eera. I give you a great power. Nama cina keessan jiru harkaan qabaa baga gammadde hiikamteettati jedha. Say, person next to you, congratulations, you are free. Waaqayyo si hiikeera jedha. God set you free. Waaqayyo si hiikeera jedha. God set you free. Waaqayyo balbala haaraa sitti baneera jedha. God open a Maqaa new door Yesuusiin for ani isin you. hiikeera. I set you free in Jesus' name. Maqaa Yesuusiin ani isin hiikeera. I set you free in Jesus' name.